Tawraat Injil jijjiirameera taanaan kitaaba jijjiiramee jirutti amanaa isiniin jedhaa Quraanni keessan. Arkaan imaanaa keessa jira. Sadaffaarra jira. Kitaabotatti amanaa jedha. Kitaabota hin jirre jijjiiramee jirutti amanaa isiniin jedhaa Quraan. Awwal kitaaba jijjiiramee jirutti amanaa jira. Wama duraa deebiin jirta waajii waan haaraa ofi dheedhee si eeguu jiraan. Tole ishee tamam. Sinema awwalati waan biraa seente dhiifama waliin. Dhaggeeffadhu kan walitti wacaatiin bu'aa maal qabaree? Dhaggeeffadhu kan muti qabadhuuti. Si dhaggeeffachuu jiraati. Yeroo irra deebituu yeroo meeqa si dhaggeeffachuu jira. Tokko barate ati wanni na gaafatte gaafii walii gala na gaafatte. Dubbiin rabbiin jijjiiramaa jette. Ani bakka barbaade seenee si deebisuu dirqama mirga qaba. Bakka barbaade seenee. Akka ati hubattutti si deebisuu mirga qaba. Dubbiin rabbiidha akka seeraadha. Amma dubbii bakka namatti addaan si bate. Dubbii uumaa rabbiin itti waa uumuuf. Dhiifama gidduu dubbachuu qoof. Awwal dhiifama gidduu dubbachuu qoof. Dhiifama naa godhe. Yaa waajii amalli kan keedha yoomuma si dhiisa yaa waajii. Yoomuma si dhiisa. Awwal. Tawraata si gaafadhaa jiran injiila sarabbi buusin jettan si gaafachaa jiran okay yeroo takka dhageeffadhu akka si dhageeffadhe kana na dhageeffadhu yeroo takka na dhageeffadhu yooma amalli kan kee kun si dhiisasa hayyotu jedhe wannan siin jedhe jalqaba irratti wannan jedhi si deebise hin dhageeffanne wannan siin jedhe bisa kana gaafii qofa irratti xiyyeeffatte sammuu kan keetiin wannan siin jedhe nuti ni amanna jechuuni ni dhugu oomsinaa jechuudha waan fagoo jirutti amanan hordofuu fi amanuu waan garagarata amanuu jechuun dhugu oomsuu jechuudha. Yoo akka tasaa islaamummaa keessatti wantoota jiru si galtee mustalahaati jirtu yoo hubachuu hin dandeenye rakkoo. Nu biratti islaamummaa keessatti amanuu jechuun waaqessuu yookaan maal jechuudhaan bila dhugoomsuu jechuudha. Rabbiin amanaa jennaan nabii Ibraahimitti amanaa jennaan rabbi turutti malee Ibraahimin hin beeku. Rabbi turutti mee jennatti amana. Dabalataan ammas ammoo kitaabatti akkamitti amantanii jette akkaataa itti amanu sitti mee ture. Jalqaba sitti mee ture hundi isaatu. Erga sana ammoo gaafii biraan na gaafate sanillee sii deebise. Tayyib. Erga sana ammoo maal na gaafatte dubbii rabbii ni jijjiiramti dubbii rabbii bakka lamatti addaan sii baasa. Dubbii uuminsaatii fi dubbii seera baasuuti. Dubbii uuminsaan jijjiiramtu. Rabbii waan tokko yoo murteessu wanni sun ni ta'a. Garuu dubbiin seeraadhaan ni jijjiiramti. Namni jijjiiruu danda'a. Rabbi irratti kijibuu danda'a siin jechuu jira. Afaan Oromootiin si dubbachuu jira natti fakkaata. Quraana keessa sii fidee dubbiin seeraadhaan micciiramullee dandeessi. Jijjiiramullee dandeessi. Isa kana ati Quraana ranaa fidee nan sii fide jijjiiruu kan jedhu. Macaafa irraallee sii fide dubbiin rabbiidhaan ni jijjiiramti kan jedhu. Dubbiin rabbiidhaan jijjiiramte kan jedhu. Kan bira ammas sii dabala xiqqishuma ho'iidha sii dabala. Xiqquma ho'i sii dabala. Kan ammoo isin hirkattummaadha macaan Quraana keessa of hin danda'u. Laa akkasiin jedhamu. Akkasiin jedhama. Sababni isaadhaati macaafa kan kee irratti hirkattee ati akka amantaa kan keetti hirkattee waan nagaafachuu jirtu jecha dirqama waan si amansiisuuf sitti taasisuun dirqama. Sigaltee macaafa kan kee keessa yoo haasa'e haga nan arrabsinitti min chigiraallo waan rakkoo maal qabu. Hin arrabsine macaafaan. Haga arrabsinitti haga amantii kan kee arrabsinitti maal rakkoo qabu bakka barbaade yoo ragaa fidan. Hayyetooni hagana jedhee itti buufaa. Ermiyaasummaa kana bakka amma dura siitu qeessi dhiise boqonnaa 23 lakkoofsa 36 irratti akkana jedha. Kun ba'aa Waaqayyo anarra kaa'idhaa jedhee hin dubbatin. Isin dubbii ana Waaqayyo gooftaa maccaa. Isin dubbii ana Waaqayyo gooftaa maccaa. Isa jiraataa isa kan Waaqayyo keessanii waan micciirtaniif. Waan micciirtaniif. Laal dubbii Waaqayyo micciiramu jira. Macaafni kan keetuu dubbii Waaqayyo ni micciiramti jechuu jira. Waan micciirtaniif kan isin dubbattan ba'aa isinittiin ta'a jedha. Kunoo macaafni mataan isaatu ati wanda gaafatu jirtu macaafa kan kee keessaayyuu dubbiin Waaqayyo ni micciiramti ni jijjiiramti jedhee dubbachuu jira. Maaliif gaafattaa siin jechuu jira badan? Gaafiin keessa kanaadha. Quraana keessa dhufte dubbiin dhugaadha dubbiin rabbiidha ni jijjiiramti. Jijjiiruu danda'an. Rabbi irratti kijibuu danda'an. Dubbii seeraadha. Dubbiin uumaatii fi dubbiin seeraa garagara. Dubbiin uumaatii fi dubbiin seeraa garagara. Dubbiin uuminsaa rabbi irra hin jijjiiramu. Fakkeenya rabbi yoo waan tokko murteesse eenyullee kaafuu dhaabbachuu danda'u jiru. لا معقب لحكمه لا تبديل لكلمات الله كان جرو غوتون إذا كان دبين ربين جيجرم تكاجرم دبين أوماتي كأومن ساد أول كبت يجول دبين سير أول كبت تومو ربين تحريف أكا قد أور كتابك أو أكا تحريف قد أن ربين دبتي تنجل كان أدان بافتناتي سيقالتي كان عفوا مجابك يسد اللي سيكني أكا قرآن اللي سيفكني دبين ربي تسير ربين التنباسو جيجرمو دندسي قرو قرآن الروان هفيجو قرآن ربين نتك سيد وان في ساتي وادا قليف قفا jijjiiramuu hin dandeenye Qur'aan. Saniin alatti wanni jiru guutuun isaatu jijjiiramuu danda'a siin jechuu kooti. Akkas. Ayyawwal. Bakka daddarba gaaffii kana bira. Gaaffii gosi galle ta'ee dha. Laa hin darbin isa kana irratti deebisi malee. Hin dogongore yoo jettee dogongora jedhi. Dhiisi nan darbaa bira. Awwaama salphaa hin darbin macaafa keessaalee sii kenne bakka hedduu sii kenne akka jijjiiramtuuf akka micciiramtu sii kennee ture. Awwal waa'ee namni dubbii micciiruu
ibsa biraatti kennuu sana sin gaafanneen. Kana jechaa jirtu completely guutummaatti jijjiirameera jette afaan keetiin. Tawraat injiilli jijjiirameera haqameera jette badeera jette afaan keetiin. Gaafa ragaasi gaafadhu fiiddee gara macaafaadhaatti. Kan macaafaaf kana taasiftu illee gargari. Ani kiristaanummaa irratti kadhee islaamaa sin gaafadhu. Laamii awwal dhaggeeffadhu gaaffii al tokko. Okay. Mee gabaabsi manaa deebisi mila. Hin dheersii miti. Yeroo dhumaaf si gaafadha kana booda gaaffii lammaffaa darba hin dhiisa. Dhuguma isaa. Waa tokko deebii argataa jiru. Ilaala awwal. Deebii argataa jiru jettee san quuftee malee alhamdulillah. Eeyyeen awwal ila. Tawraat rabbitu buusee jettee amanta. Jijjiirameera immoo jette. Haqameera badeeraa jechaa jirta. Tole. Waan rabbi buusee an kana si gaachaa jiru waa'ee jecha rabbii waan ta'u uumamanii si gaafachaa hin jiru. Nan beeka kun akka yaadi garaagaraa jiru islaamaa kana si gaafataa hin jiru. Kan Tawraati si gaachaa jira fokus godhe mee injiiluma iyyuu dhiisi. Tawraata si gaafataa jira. Rabbitu buusee erga ta'ee waan rabbi buuse kun fedha rabbiitiin jijjiirame moo fedhii rabbii malee jijjiirame? Kanuma qofanatti kan quraanaa si gaafadha. Waan rabbi buuse kun fedhii rabbii malee jijjiirame moo fedhii rabbiitiin jijjiirame Tawraati? Kanuma Lakki rabbiin jijjiira jedhee namatti hin kennuuti. Ustaz utuu hin deebisiniif asitti waan inni jedhe irratti gaaffii gaafadhaani. Injiiliin dhiisee Tawraatii si gaafadhaa jedhe. Ati lamaan wangeela jettee amanta miti moo amanteedhaa gaafadhaani. Yoo inni wangeeladha amanate injiilli nuti jennu wangeeluma jechuudha. Yoo lakki wangeela miti Tawraatii. Gaafiin biraatu jirtu Safarhaan. Gaafiin biraatu jirti inni gaafatamuu yoo kafedha qabaatu taate. Laakiin gaafatamuu danda'anatti hin fakkaatu. Deebisuu danda'anatti hin fakkaatu. Gaafii hedduu gaafadhe jechuun jechuma kiyya keessatti iyyuu. Inni amma kana irratti deebii keessatti hirkate. Inni amma deebisin kennitan irratti hirkatee injiiliin dhiisaati Tawraatiin naa deebisaa jechaa jira. Kana jechuun Tawraat yookaan muka kuumuufaa wangeela miti jechaa jira. Kanaafuu wangeela miti jedhanii fuulduratti ragaa nuu ba'ee sirrakkoo miti hin deebistu achuma keessaa iyyuu. Garuu Tawraat nuti jennu injiila miti isin injiila jettanii amantanii yoo jedhaan lakki injiila miti yoo jedhe san booddee deebii keessatti dhufaa. Okay, tamam. Hayyatole gaafii dhageessee jirta waajii gaafii dhageessee jirta ni deebisa isa kana. Mee achi dura ammoo inni siin jedhu inni kun gaafii ati gaafatte kun gaafii dogongoraati. Jalqabuma jechuudha. Ati gaafatte kun fedha rabbiitiin jijjiirame moo fedha rabbiitiin bade moo hin badne ka jedhu. Waan tokko si kaasee ture beektaa miti isa. Macaafa lolaa kan jedhamu seera ba'uu boqonnaa 10 kan dubbatame bifa kamiin bade gaafii wal fakkaata si gaafadha. Bifa kamiin bade. Akkamitti macaafni sun ni jira jettee macaafa waaqayyoo isa kan lolaa jedha. Hin jiru macaafni sun nama isaatii kana. Bifa kamiin bade naaf himi. Fedha waaqayyootiin moo fedha waaqayyootiin ala. Gaafii wal fakkaataadha. Tayyib Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irratti macaafa raajotaa keessatti Yesuus Naaziricha jedhameen barreeffamaa jedha. Hin jiru macaafni akkas jedhu hin jiru. Fedha waaqayyootiin bade moo wanni suni fedha waaqayyootiin ala bade. Gaafii wal fakkaataadha kun. Ati macaafa kan kee maaf hin qoranne waajii wanni isin jedhu ani wagguudha bira dhuftu wanni rakkoodha wagguudha bira dhuftu laali waan macaafa kan kee keessa deebii qabu ati asi dhuftee qaba tayyib akkamitti bade isa kana irratti naa deebisiisiif deebisaa awwal anamma dhugaa dubbatuuf al tokko natti toltu bari yeroo namni gaafii isin gaafate dhiiftanii olii gad deemtanii waa shawwaduu yaaltu lakki gaafii si deebisuu jira barra ammaa isin jedhe mee isa kana deebisiite achi boodaanii anammoo seera dhaabadhe si deebisa rakkoo miti waliin haasa'u jirraa mee waajii dura gaaffii deebisi awwal keenya fedha rabbiitiin jijjiiramee Tawraat jedhee si gaafadhe sababanii kan injilaa si gaafadhu siin jedhee fi lama wal duukaa si gaafachaa ture erga sila amma addatti baaseen beekaa Tawraata si gaafadhe. Lakki ati macaafa keessa akkasiin jedhe akkasirratti hubatuuf yeroo takkamii akka wacan taane dhaggeeffadhu kasi dhaggeeffachuu jira. Akka wacan taane beeku. Biraan miliquun hin jiru beektaa wallati gaaffii koo kallattii naadii adaraa seeraa. Mee yeroo takka na dhaggeeffadhu mee akkan suutaan si jedhe si wajjin haasa wacan barbaadama isaatii kan tamaa. Akkasiin jedhan gaaffii si gaafadhe bar guutuu sidhaa irraa dheessuu jirtaati. Macaafa kan kee keessa jira macaafni baduun macaafa kan kee keessa jira maaliif dhuftee gaafattaa siin jechuu jiraan gaaffiin kiyya kanaa bar. Macaafni micciiramuun dubbiin waaqayyoo jijjiiramuun ammas dabalataani jijjiiramuun macaafa kan kee keessa jira. Maaliif dhuftee na gaafatta? Seerri baduun macaafni baduun seerri waaqayyoo micciiramuun macaafa kan keessa jira. Maaliif dhuftee gaafatta siin jechuu jira. Awwal siilensi gaafadhe kan koonaaf dhiisa rakkoon qabu kan koonamatu beekama. Maaliif si dhiisaree isa sannatti mika macaafni kunoo macaafa keessa si fidee. Maal taate waajjii waa dubbachuu hin dandeessu moo?
Anaan kottu gaaffii nagaa yeroo mana banutti guyyaa gaaffii isinii Lakki qopheessaa yeroo jira. Kan maagaafi tokkoffaa maal gaafadhaa kun waan jedhu isin birattu inni bargaafii qasa wal waameera. gaafachuuf walii deddeebisuudha kun Awwal rakkoo miti. yeroon gaaffii fudhadhuu jira mana kootti kan irratti fudhachaa ture. Kun naaf haaraa miti laa wal gaaffii koo deebisi. Tawraatiin fedha Yaa jamaa rabbiitiin bade moo fedha rabbii malee bade? ati barsiisaadhaa miti isa. Anna wajjin haasoo jirtaa mi'am. Awwal sii Saati jinaasaa meeqa jira sii nama kennee biraa jinaasaa hin jiru. abboo meeroo takka na dhageeffadhu mee ansi wal jala naasoof nuti yeroo ati haasoftu si Wal dhageeffadha. jala naasoo Anillee si si dhaggeeffadhaa dhaggeeffadha deema. kallattii gaaffii koo naa deebisa awwal. Okay, na dhaggeeffadha Tawraatiin yeroo fedha takka. rabbiitiin bade moo fedha Yeroo takka rabbii na malee bade? dhaggeeffadha jettoo waa siin jedha. Akkasiin jedhe akkasumatti osoo muutiin qabatin akkasuma na dhaggeeffadha. Macaafni kan kee ati dhuftee wanni gaafatu jirtu fedha waaqayyo amma jijjiiramu quraana irraallee macaafa irraallee sii fide. Egaa sani gaafiin amma irra jiru. Fedha waaqayyootiin bade moo fedha rabbiitiin bade moo fedha rabbiitiin ala badeedha. Isa kanaami. Bifuma wal fakkaatuun ati naa deebisee egaa sanitti ceenaa siin Awwal jechuu jira. dura gaaffii koo naa deebisi. Tawraatiin fedha rabbiitiin bade moo fedha rabbii malee bade? Gaafii masa kana ati deebisii siin jechuu jira. Bara Naan macaafa kan kee deebistu irra ati jira. dura Badee akka ergasii jiru. na gaafatta naa deebisi awwal. Tawraatii ati badeera jettu fedha rabbiin moo fedha rabbiin malee bade? Bar macaafa kan kee irra jira. Awwaa tawraatii maal si gaafa siinan si gaafadhe kan koo si Lakki gaafadha kan tooraata kee naa jechuun seera deebisi. jechuudhaan seerri micciiramee jira. Seerri jijjiiramee jira Waa'ee jedhee macaafa micciiramuu kan kee siin irra jira. gaafanne. Tawraatiin fedha rabbii moo fedha rabbii malee bade akka quraanaatti? Deebisi akka Isuma quraanaatti naa santu bar deebisi. macaafa kan kee irra jira bar. Isuma santu macaafa kan kee irra jira. Ahaa tawraatiin Macaafa kan macaafa kee nutti irra amannuudha. Tawraatiin macaafa lakki nutti amannuudha. akkasiin jenne na dhaggeeffadhu. Thank you Macaafni kan galatoom. kee seerri akka jijjiirame tooraat akka jijjiiramee jiru macaafa kan kee irra si Awwal dubbisee ture. Ermiyaas boqonnaa awwal 8 irraa. Isuma akka kana isa quraanaatti kana naa deebisi. deebisiiti isa kana irratti haasawiiti achi boodaan ammoo na gaafadhu siin jechuu jira irraan dhiisi Awwal akka jalaan quraanaatti baqatiin. naa deebisi. Awwal hin baqatin gaaffii quraanaatti naa deebisi. Akka quraanaatti tawraatiin kan bade fedha rabbiitiin moo fedha rabbiin malee bade? Waajja akka quraanaatti Yaa osii deebiin jamaa. deebistaa gaaffii isaanii. Wayaa ustaas hin deebistaa gaaffii Mee isaanii. gidduun seenii natti Waadaa galtaa nama gidduun kana seenii duratti. nun jeeqin No. mee gidduun Okay. seenii Baateen fiigduu akka quraanaatti gidduu osii deebisan galteen hin deebistaa jeeqni gaaffii kan. Hin baga deebistaa. itti kaani gaa wajatti Nan deebisadi waadaa wacuutti galiti kaani sammuu gaa osii deebisan. wacuutti Hin kaani wacu gaa nan cufadha. Waadaa ufadhu gali kaa nan deebisaa jedhiti yoo ati ufadhu deebiste. kaa Ayyee nan ufadhu cufa. galatoome guddaa Okay. awwal gaaffii Ayyee koo fudhu. deebisi Ayyee tawraat kabade gaafii fedha sii deebisa rabbiitiin moo chatii fedha tokkoon. rabbiin malee bade Lakkii quraanarraa gaafii sii deebisa quraanarraa rakkoo miti. Gaafii sii deebisa rakkoo miti. Akkisiin jedhe gaafii hedduu sii deebisaa ture siif obsee bara. Osoo namni gaafii gaafadhu jedhe laa ani gaafii illee si gaafachuu illee hin barbaanne. Garuu ammoo wani na ajaa'ibsiise ani sadarkaa macaafa kan kee beekuudhaati. Wani na ajaa'ibsiise kana macaafa kan kee irra seerri jijjiiramee jira jedha. Isa kana irratti maal waan macaafa kan kee keessa dubbatamu macaafni kun ragaa ba'u jira. Macaafa keessatti wantoonni hedduun waan macaafa duraa keessa hin jirre hedduu jira. Macaafota badantu jira. Ati akkamitti itti amantaa siin jedhee si gaafatan. Isa kana waan tokko ciqqi hin jenne irraati. Akka nama amantaa tokkotti amma asii yoo baate ijoolleen amma hin saalfatte asii baatee waajimaan deebisiin siin jedheen si saalfatan. Macaafa kan keerra macaafota awwal badan hedduu awwal dhugaa dubbachuuf gara sittuu kudha wayii saalfataa sii jiru kennuu ijoolleen danda'a. sittuu saalfataa jiru ijoolleen akka ilaaletti faraana Laa nuun wallaan kolfu itti dhugaa dubbachuuf saalfattan awwal nuti dhugaa rabbi alhamdulillah aduunan rabbil kolfu awwal aalamiin. dhugaa sittuu saalfatan akka ilaalutti Mee deebisi gaaffii mee koo isa deebisi kana. mee gaaffii salphoo kana deebisa awwal Yookaan mee waadaan akka lakkoofsa gaaffittii afaraan kana jedhe sanii deebisi sii deebisaa jedhi waadaa galitti sii dubbata rakkoo. gaaffittii xiqqoo kana naa deebisa awwal kaasimu Awwal ustaasaa miti kallattimaan deebisiif gaaffii inni eeyyee gaafatamu kallattiimaan seerumaan si gaaffii koo gaafataadha. deebisi awwal gaaffiin koo salphoodha awwal kaasimu quraana irraa Jechuun Okay. gaaffii koo kabaayee Mee dhiisii akka isaa galuuf namaaf akka galuuf xayyeef namaaf ibsame. nama Namaaf ibsa gaaffii akka koo namaaf dhaggeeffadhu galu. kaawwal Qoy yeroo takka gaaffii yeroo koo takka dhaggeeffadhu yeroo takka namaaf eeyyee ibsa yeroo takka. Yaa jamaa gaafiin isaa gabaabatti jechuudha. Macaafni jijjiiramuu dubbiin rabbi jijjiiramuu dandeessinaan jedhe. Dubbiin rabbiidha bakka lamatti addaan qoodee fiiti dubbiin rabbiidha kan uuminsaatii fi kan seera baasuutu jiraadha. Dubbiin rabbiidha kan uuminsaadha hin jijjiiramtu. Dubbiin rabbii ta seeraamu jijjiiramuu dandeessi. Jedhee macaafarraallee ragaa quraanarraallee ragaatti kenni. Tole. Amma immoo gaafiin isaa xumuraadha. Dubbiin rabbiidhaan jijjiiramtee eega jechuu walii galee. Amma waajjin illee walii galee jira macaafni isaadha akka jijjiiramee jiru. Seerri rabbi akka jijjiirame walii galee jira. Macaafota hedduu badanii jira waan ta'eef jechuudha. Eega kanarratti walii galleen booda amma immoo hayyama rabbiitiin ala jijjiiramtee jechuu jira. Tayyib hayyama rabbiitiin ala jijjiiramteef hayyama rabbiitiin jijjiiramtee isa kana kan deebisuu qabu tokkoffaan isaa macaafa jijjiirame isatu qabatee deemu jira. Macaafa jijjiirame isatu qabatee deemu jira. Seerri waaqayyoodha jijjiirame jedhee Ermiyaas dubbatee jira. Seerri waaqayyo erga jijjiirame. Akkamitti ati maal jettee itti amantaa jedhee gaafadhan karaa gabaabaa. Karaa gabaabaa akkamitti itti amantaa jedheetiin gaafadhan. Tamam. Akkas jedhee gaafadhan lakki ani hin gaafatamu ani abdaariidha ani hin gaafatamu ani kiristaanni ani deebiin qabu. Tayyib.
akkamitti itti amantaree eega jijjiiramee jiraate jedhee dubbatamee jira gaaffiin wal fakkaataadha bar kanarratti deebisu kan qabu siidhaayu situ macaafa jijjiirame qabatee deemuu qaba jira waan ta'eef nuti ammoo quraan nutti hime macaafni kenkeellee akkuma quraanni jedhe san jedhamu yoo keessa deebinee ilaalle macaafa keessatti macaafota keessa kitaaban hedduutu hin jirre kitaabni maqaa dhaameetiin jedhe fakkeen seera boqonnaa 14 maqaa sidhee ture macaafa lolaa kan jedhamu isa kan waaqayyoo jedhamu hin jiru macaafni sun addunyaarraa eessa jira siin jedhe hin jiru macaafni jijjiirame kun gatamee jira dubbiin waaqayyoodha jijjiiramu gatamuu dandeessetti jijjiiramu gatamuu dandeessii jedhe kuno si hime kuno macaafa kan keera ragaa si kenna isa jijjiirame kana qabattee deemuu jirtaami kuno ati akkamitti itti amantee fedha waaqayyooti moo fedha waaqayyootiin alaa jedhee si gaafadde isa kanan deebisuu jechee dubbachuu jira awwal xumuratte xumuradhee jira isa kana irra deebii kenna galatoomi guddaa wal keenya waajiin akka macaafa jijjiirame irratti walii galee jettu yaada kee haasaa jirta macaafa jijjiirameera kan jedhu quraana kee keessas hin jiru yaada kee haasaa macaafa koo keessatti macaafa jijjiirameera kan jedhu barreeffamni jiru yaada kee haasaa jirta yaada kee mulla irratti ragaa kennaa ture ragaa mul'isu moo qoyaal tokko qoya dhaggeeffatu laa yaada kan keessan jedhin kaate ragaa sii kenna yoo wanna taate ragaa waan ragaadhaan dubbadde ragaadhaan waan si dubbadde ati yaada kan keessan jedhin ijoollee sobuudhaaf amma si dhaggeeffadhe awwal anamma maattee iyya sirrii jette macaafa jijjiirameera siin hin jennu situ yaada kee haasaa jira qoraanni iyyuu tooraat injiil zabuur jijjiirameera sittiin amma gaaffiin koo baay'ee masalphoodha awwal gara macaafaattiin fiiginiitii of danda'iitii nama koo tokko 600 dhaggeeffachaa jira tooraatatti jijjiirameera jettu fedha rabbiitiin jijjiirame akka qoraanaaf akka islaamummaatti naa deebise gara macaafaatti hin deemini tan macaafaa sirraan baradhu tooraat injiilli si jedhee si gaafadha amma kan tooraataa si gaadhe qofaattan tooraatiin jijjiirameera kanatti jettu fedha rabbiitiin jijjiirame moo fedha rabbii malee jijjiirame akka qoraanaatti naa deebisi fedha rabbiitiin eeyyee fedha rabbii malee jijjiirame kan jedhu yoo ragaa qabaatte quraanarraatii tooraat fedha rabbiitiin jijjiirame yoo ta'e ragaa fedha rabbiitiin jijjiirame fedha rabbii malee jijjiirame tooraat jijjiirameera jettu ragaa naa kennu quraana keessaa amma lisan bara deebisuu taasa naa deebisaan jirtu ani kasiin jedhe ani macaafa jijjiirame akka qabatee deemu jiru siidhaami itti amantee jirtaami amma amantee jirtaa bara tamaam amantee jirta sirriitti amantee jirta macaafni akka jijjiiramee jiru ragaa tokko sii kennee itti amantee jirta sababni isaa macaafa lolaa naa fidii jennaan hin jiru hin dhabde macaafa lolaa kan jedhamu naa kenni kan waaqayyoodha kan jedhamu hin jiru hin dhabde Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 23 naa kenni siin jedhan hin dhabde hin jiru injiru Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irratti karaa waa'ee raajota akkas jedhe dubbatan naa fidii jennaan hin dhabde macaafa dhabdee kaatee erga sani ana gaafatta fedha waaqayyooti moo fedha waaqayyootiin ala jette siidha kan itti amanu jiru macaafa kan dhabe siidha bar macaafota xayyib yoo macaafni kun dubbii waaqayyo kun qajeelfamu waa'ee seera waaqayyoo sin gaafanne awwal waa'ee macaafa kun sitti haasaan jiru akka islaamummaatti macaafa eenyu gara gaafachuu jirta macaafni badee jedhe akkasitti mujjiru anaami awwal please ilaan akka islaamummaatti si gaafadhee gama kiristaanummaatti hin fiigin tokko kana lammatammoo waanan hin jedhin narratti noofini waa'ee macaafa kootii kan natti musime inni Ermiyaas boqonnaa 3 keessa jiru wangeela jijjiirame miti kanan si gaafadhu sisa miti wangeela hin jenne kottuutii mana kootti nagaa isinitti kennaadha gurbaan isinii wajjin eegaa walitti danfitanii hoo gaaffii koo naa deebisa awwal gaaffii gidduu seentaniin jeeqina awwal gaaffii koo deebisa gaaffii kana ana sii deebisa no lakkan awwal irraan deebii barbaada ustaaza wali sii deebisu sossobuuf jedhaniiti malee waan sossobaniif jiru daa'imni tokko ta'uuf amalli isaa akka ittiin kaanee fi wal furuun rakkatina deebii qabdu yoo ta'e awwalimtu haa deebisu. Ishin deebisu ani ustaaza wal tokkuma bar na caala si deebisu bar jarri ani kanaafuu dhiisi kaa erga isaan si caalaatti deebisu ta'e dhiisi qoyka rakkoon qabu wallahi ustaaza waltu si deebisa anna fadhe tirrii dhee dhiisi kaa deebisan tiree ageeffadhu ka gaaffii kanaanis double standardii nan deebisaati jennaani mashiyaa rabbii keessa galchitanii deebistanii isini jalqaba sarraati mee nan deebisa isini naa jedhu ustaaza wallahi kana nan deebisa isin booda jennaan deebisaafi deebiin jira ture awwal deebiin jira ture jechuudha awwal beekaa deebisuu dhiisuu jechuudha. Sossobaa jira beekaa malee. Anoo sossobbiin barbaadu daa'ima mijan. Dhaggeeffadhu otoo ani siin deebisa jettanii siin deebisa sossobaa jira akka ati dammaqxee hin banneef. Malee otoo akka kotti siin haasee kaatu baate beekaa tokkotti. Kan dammaqee badu siin hin gaddan dafqinee konkolaataa keettan mana kee dhuuna. Ishi amma dhaggeeffadhu. Isi iddoo biraan naqinii mana ajjini. Ishi amma nama siin deebisa moo ustaaza wal sii deebisu.
Abboon awwaliin hanga hojjaa jira faraanati miti godhate. Ayyee ustaas yoo inni double standard isiniin deebisa jedhe hin deebistuuf. Yoo inni sodaate immoo maa gochuu hin dandeessan. Dabali standardiin maa inni kasaatu si gaatanii mee dabali standardi. Mee awwal Ayyee gaaffii double godhe standard maal akka ta'e sii deebisuu kootu shanaaf siin dubbanna. Eenyu akka sirriitti double awwal standard gaaffii godhaa deebisi. kunoo kan ingiliffi kee zeeroo dha barate. You don't know Ati anything. ati Kana ati nama ingiliffamee kuttaasofta yalla. ati nama Itti ustaaza golfaan. cimaadha. Dhiisi please. Itti Ati ustaaza golfaan. ingiliffas nama cimaadha dhiisi. Dhiisi nama. Ishee itti fuuf ustaaza waliin. Akka nama ingiliffa beeku of goote silaan beektu. Verbiif saabjektiin maal akka ta'e adda baaftee nama hin beekneeti bara. Okay. Baranne ka ummiyyuun hin jedhame beektaa kitaaba keessan keetti nama hin baranne hin jedhame. Itti fa awwal gaaffii godhe deebisi. Yeroo takka arraba dhiisii waajii. Noonu arrabsaan jiru bari. Tole tole. Ayyee tole. Ati deebisuu hin dandeessu ayyee tole kitaaban sii deebi kitaaban babbade kanallee deebisuu hin dandeessu isa kana adiif nu meeta. Waajiin hin danda'u jenneeti na adiif nu yaa jamaa. Hin dandeessu dhuguma akka hin dandeessu. Eti awwal gaaffii godhaa deebisi yaada kennatti. Wallahi yaada kiyyaa miti ragaa sii kenna yaada keetiin jedhee Yaada ragaa sii kennatti kenna tokko fe'in tokko isaati. baqachuuf jettee mata duree jijjiiruuf falan falateen awwal. Laa Gaaffii wallahi tokko jijjiiruudhaaf miti. Ani jijjiiruudhaaf miti si. Ani jijjiiruudhaaf miti nama amala akkasii qabullee. Erga silaatu isin kanarratti yaada waajii kan walii keetii galeera waajii akka dhaggeeffatu yeroo jedha takka awwal yeroo takka dhaggeeffatu dhaggeeffatu. yaada irratti fe'uu dhiisiitii gaaffii godhe deebisi. Laa sii deebisaa bar sii deebisaan sii deebisuun dinnees bar. Akkisiin jedhe dhaga'uu didde malee. Tayyib yaada keeti kan xiyyatte saniif ragaa baanee sii mul'isa. Erga sani ammoo achirratti haasofna jechuudha. Fakkeenya macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 23 rakkoo 36 Awwal kan macaafaa dhiisin gaafanne awwal fayyaa qabdu. Meeroo takka na dhaggeeffadhu. Ahmad Jubii Islaamummaan kiristaanummaatti hirkataa yaawwal naan galu. Obsi yeroo takka waan siin jedhe dhaggeeffadhu. Abboo quraanarraa naa deebisinaaf. Ani quraanu mara sii deebisa dhaggeeffadhu waan siin jedhu. Maal goota ree macaafa quraana ta'e irra macaafi. Maal madaa qabamuu macaafa yoo dubbifne min ችግር አለው? Yaa obboleessan akka islaamummaatti si gaafadhu hirkattummaa dhiise awwal. Akkuma islaamummaatti wama islaamummaan dubbate san sii mirkaneessuudhaaf yeroo takka obsi. Yaa Anka obboo quraana kan sii dubbisee jira yeroo takka macaafaa obsi. naa dhiisi macaafaa waliin beektan awwal kan si Jamaa gaafadhu islaamummaa naa macaafa ani deebisi. macaafa si maa dhiisuu jira si gaafachuu jira malee ani waan Kanaafuu tokko dhiisi kaa godhu macaafa dhiisi quraanarraa naa deebisi. macaafni madaa qabamu obsi yeroo takka hin dhagahamu Siniif madaa qaba yeesin dhukkubsa baay'ee. Ilaala awwal gaaffii godhe deebisi. lakki Macaafa ani lafa macaafa kaa'iitii. yeroo takka waa yaada kan keetiin dubbatta Awwal waan jettee. billa aleeki awwal yoo islaamummaan deebii qabaatte islaamummaan of dandeessi ta'e macaafa lafa kaa islaamummaa irra naa deebisi. Yaa abboo waa nama dubbatte kanaaf yaada kan keetiin dubbatte naan jettee mi'ati. Ragaa sii kenna siin jechuu jira yoo ka dhageessu Kan taate. macaafaa sirraan barbaadu kan macaafaa kottuu na gaafadhu mana kootti. Dhiisi kan keessa Ani naa si deebisi. gaafachuu fi miti ragaa kennachuudhaaf akka yaada kiyyaan hin Hin dubbanne barbaadu dubbachuudhaaf akkati kan dhaggeeffatu. macaafaa naa deebisu kan keerraa naa deebisin sin Ani barbaacha kan keetii fi miti eeggadhu gurba. Ani immoo sirraa dhaga'uu fedhan qabu. Madaa irraa qabamu gurbaan bismillah. Dhaggeeffadhu yeroo Awwal takka. yoo islaamummaan of dandeessi ta'e islaamummaa irraa of dandeetti naa awwal deebisi quraanarraa. namni baay'ee isin dhaggeeffataara quraanarraa si Ussiri taa'ee doome yeroo takka. Eeywa. Yeroo takka akkasiin jedhee yaada kan keetiin dubbate kan jedhe mana Awwal kan macaafaatti dhiisi islaamummaa irraa naa deebisi islaamummaan hirkataadhaan jedhee. Baay'ee sii deebisaan islaamummaa sii deebisaa siin jechuu jira. Hin Akkasiin barbaanne jedhe kan macaafaa sirraan fedhan dhiisi. macaafa bara ani ragaa godhachuu fi miti yeroo takka ragaa Hin waan barbaadde yaadaan dubbatte waan kottuu na jettee. gaafadhu naan kan macaafaa kottuu naan na gaafadhu mana kootti dhiisi isa kana. Si gaafadha rakkoo miti yeroo takka obsi. Obsi yeroo takka. Kottuu mana kootti na gaafadhu kan macaafaa dhiisi keessaa beeti islaamummaa irraa Maal taate deebisi. ati waajimaa fi rabbashitasa? Bismillah. Jeeqaan jiru mawwan kabajaa sitti haasaara of danda'iitii Kootu quraana na gaafadhu maaliin isaa? Kootu na gaafadhu maali? Iyya, kootu mana kootti na gaafadhu kan Rakkoo macaafa. qabamu nama kuma tokko wayii jira rakkoon qabu dhaggeeffadhu mee? Namni Yeroo takka duwwaa tokko dhaggeeffadhu. iyyuu miti namni kuma kudhan jiraata wal sin dhimma koo miti. Allah. Yeroo takka obsi. Yeroo takka obsi. Obsa Laal godhatu. awwal na buusta malee kan macaafaa sin gaafanneeni of danda'e islaamummaa irraa deebisi quraanarraa. Sii deebisaa obsi. Ati situu naan jedhemi yaada kan keetiin haasofte kanaan jedhe kan siidha quraanaa musii dhaqi dhiisisa kana. yaada keetiin haasofte ka jedhe siidha musii miti. Isa boodatti deebina na gaafattaatii deebisi kan Ammuuti islaamummaa deebisa situu naan jedhee bara. Yaada keetiin Abboo, haasofte naan jette amma kana ragaa sii kenna akka yaada kootiin haasofte jechuu jira. awwal abboo islaamummaa irraa deebisuu dandeessa obboleessa ko. Sii deebisaan yaada keetiin akka Kan yaada keetiin macaafaatti haasofte naan dhiisi jette kaa akka yaada kootiin haasofte sii kenna. macaafni koo of danda'aadha. Ati islaamaan of danda'a yoo ta'e Ani quraan of of danda'a danda'a yoo fi ta'e namatti hirkataa ani rakkoo miti sanirraa waan macaafaatii miti kasi gaafadhe. Isaan Quraanarraa maal na waliin deebisa jette nan dogongoree jette. Nan dogongoree jette isaan mustaaza waliin jette. quraanarraa naa deebisinaaf. Jedhi dhugaadha kun. Yaada keetti haasofte naan jette. Quraanni ragaa deebiin siin qabu jechuu yoo jira. ila awwal yoo quraanni deebiin qabu islaamaan hirkataadha jette macaafarraa naa deebisuu dandeessa. Akkasi bilbilinaadha gaaffii deebisaa jiru ustaasiin. Islaamummaan of danda'aadha yoo Akkasiin jette deebisi quraanarraa. Natti bilbiluuti hin jedhe. Akkataadha waan namni beektu kee. Akkasiin jedhe yaada keetti haasofte kanaan jedhe siidha moo sii miti waajji.
macaafa lafa kaayitii quraanarraa naa deebisi. Akkas naan jedhe siidha musiib yaada keetiin haasofte kanaan jedhe siidha. Tiituu akkas naan jettee natti feete waan ati naan jette sitti hima. Waajiin akka macaafisaa jijjiiramee jiru walii galeeraa jette. Kan macaafa kootii sin gaafadhe sana irratti hin fayyina macaafa jijjiiramee hin qabuun siin jedhe. Sana si gaafachaa hin jiru ani. Walii galee jaalle osoo silaa Sana si gaafachaa hin jiru ani. Macaafa jijjiiramee hin qabu. Situ macaafa jijjiiramee hin macaafa qabu. saadhaa dubbisuun sodaatee. Ani sodaanne macaafa kun dubbisaa kottu mana kootti na gaafadhe kan macaafa. Amma macaafa saadhaa dubbisuun sodaatee waajiin. Lakki macaafa sodaattee jirta maasha Allah baga sodaattee wama sodaatte. Ayyatoo amma gaafii kan keetti buufe. Gaafii irraa qeebala safaraan dhiifama godhama. Alhamdulillah baga itti saalfatte wallahi kan nuti saalfatte. Itti buufi gaafii kan kee. Gaafii xumuraa sadi itti buufi. Gaaffiin koo salphaadha. Gaaffiin koo salphaadha. Wallahi itti saalfatte. Tawraa Gaafa itti saalfatteen sodaattan. kun yaada keeti. Yaadi kee immoo jijjiirama irratti fiduu qabu. Yaada keeti kun. Laala wal dhaggeeffadhu gaaffii koo. Tawraat jijjiiramee erga jettee tawraat ka jijjiirame fedha rabbiitiin immoo fedha rabbiin malee jijjiirame quraana irraa deebinaa kenna. Tawraat ka jijjiirame fedha rabbiin immoo Fedha jechuun maal jechuudha? Quraana irra hin jiru lamaan isaatu. Fedha rabbiitillee miti kan jedhu hin jiru quraana irra. Ahaa fedha eenyuun jijjiirame re? Yahudota jijjiiree jedha. Ahaa fedha eenyuutiin? Fedha isaaniitiin ka. Maal fedha eenyuutiin an jedha. Jecha Warra rabbii jijjiire namni santu jijjiire. Fedha rabbiitiin ala hin jedhu. Quraan hin jedhu. Tayyib quraana irraa qofa naa deebisetti quraana irra hin jiru. Thank you. Oh, Akka maali? naan hin jechuun erga lamaanuu rakkista wal. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Maaltu argame? Goolii ajaa'ibaa Maaltu argame. argame? Tawraat jijjiirame Maaltu kan argame? jedhu fedha rabbiin jijjiirame kan jedhu quraana irra hin jiru jette. Sila immoo akka nama deebii qabu taasaa turtan jechuudha. Thank you. Maal haasa'u jira isa gurba? Tayyib quraana irraa qofa naa deebisette sii deebise. Galatoom guddaa. Akka barsiisa islaamaa maatitti ammoo san bal'ifnee dubbachuu dandeenya. Maaltu argame amma maal argattame? Tole Akkaroo goonni egaa daldala fakkaate. Tayyib amma sii deebisee jedhama. egaa Tayyib sii deebisee kunoo jedha yeroo na takka guddisi gaa na amma guddisi sii waa sii deebisee dubbisaa jira. quraana keerra. Na guddisi gaa waa sii dubbisaa quraana keerra. Mee bira nagaa. Bira nagaa. Yalla isa kan ni dubbistaa yeroo takka na dhageeffadhu. Alhamdulillah. Yeroo takka na Rabbil dhageeffadhu. alamin. Akkasiin jedhe Inta wallahi ati mirqaaneera nammaa wal waan ani jedhan mirqaaneera. baga mirqaante yeroo takkanaaf eegi. Amma kana sii deebisee jira.